Boordiin filannoo Itoophiyaa abaawoon odaa mallattoo filannoo taasifachuu akka hin dandeenye himus abaawoon bokkuu mallattoo godhachuun deebii boordii filannoo eegaa jiraachuun beekame. Bal'ina oduu kanaa ogeettii burqaatu qindeesse. Amajjii 29 bara 2021 galgala akka gaafatamaan saaphunnamtii abaa'oo bobattee urgeessaa fuulbarruu yookaan feesbuukii isaa irratti barreessetti boordiin filannoo akka abaa'oon odaa mallattoo filannoo taasifachuu hin dandeenye dhorkuu hubachiisuun boordichi jalqaba mallattoo odaa fuula gurraacha uffate gara adiitti abaa'oon jijjiiruu akka qabu gaafate. Itti aansuun abaa'oon adii taasisuun galchus boordichi tasuma odaan mallattoo filannoo abaa'oo ta'uu hin qabu jechuudhaan amajjii 29 bara 2021 galgala sa'a 12 akka Itoophiyaatti dhorka itti baasuun obbo Battee Urgeessaa barreessuu abaa'oon mallattoo biraa uummata isaa filachiisuun kan uummanni hedduun filatu boordii filannootti akka galchu akeekuun galgaluma amajjii 29 bara 2021 fuulbarruu isaanii irratti maxxansanii mallattoolee akka gaachana, bokkuu, kaartaa Oromiyaa, alangee fi urjii qara 5 qabu akka uummanni filatuuf maxxansuun namoonni hedduun bokkuu filachuu isaa obbo Battee Urgeessaa fi qondaalli abaa'oo obbo Gadaa Gabbisaa fuulbarruu isaanii irratti maxxansanii jiru. Abaa'oonis filannoo uummataa kana mallattoo filannoo abaa'oo akka ta'uuf bokkuu boordii filannootti galchuun deebii eegaa akka jiran qondaalli abaa'oo fuulbarruu isaanii irratti maxxansanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa fi dhihaa loltuu PP haleeluun meeshaa baazukkaa fi qawwee AKM hedduu irraa booji'e. Abdiin saba Oromoo waboon zoonii kibbaa amajjii 29 2021 godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Murtuu Xillisaa bakka Qaancaa jedhamutti sa'a 10 akka Itoophiyaatti loltuu PP sakattaa waboof deeman irratti waboon tarkaanfii fudhateen 10 ol ajjeesuun hedduu madeessuun akkasumas meeshaa baazukkaa tokkoo fi qawwee AKM hedduu irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Ittuma fufuun waboon godina Gujii bahaa aanaa dugda daawwaa ganda Doogoo Dhuqqisaa bakka laga Dhiqqisaa jedhamutti amajjii 30 2021 ganama barii sa'a 12 akka Itoophiyaatti waraana PP sakattaa waboof deeman irratti haleellaa raawwateen waboon 4 ajjeesuun 7 madeessuun dhagahame. Haaluma wal fakkaatuun waboon zoonii dhihaa amajjii 30 2021 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qabbee bakka Geeraa Qirixee jedhamutti waraana PP konkolaataa 5 deeman haleeluun hedduu du'aaf madoon adabuun beekame. Yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran hedduun barattoota barsiisaa turan yoo eebbisan eebba Yuunivarsiitii Amboo irratti fincilli barattoota eebbifamaniin dho'e. Dabalata oduu kanaaf ogeettii burqaa. Amajjii 30 bara 2021 yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran kanneen akka Amboo, Mattuu, Dambidolloo, Odaa Bultumii fi yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa barattoota barsiisaa ture haala ho'aa ta'een eebbisiisee jira. Bifuma kanaan eebbifamtoonni yuunivarsiitii Amboo sirna eebba kanaa irratti fincila dhoosuun dhaadannoolee akka haqee Hacaaluu Hundeessaaf dhugaan Hacaaluu Hundeessaa haa ba'u. PP'n diina keenya. Kan Hacaaluu ajjeese PPdha. Qabsoon keenya hanga bilisummaatti. Sirni nafxeenyaa ni kufa. Hidhamtoonni siyaasaa hundi haa hiikaman. Waboon gaachana keenyaa fi kan kana fakkaatan afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaan dhageessisaa turan. Humni waraana mootummaa nageenya uummataa eeguu qabu hojii isaa dagachuun barattoota dhaadannoo dhageessisuun sagalee uummata isaanii ta'an bakka eebba istaadeemii akka hin seenne dhorkaa akka tures barattoota eebbifaman irraa Gadaan miidiyaa neetwoorkii odeeffateera. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa uffata raayyaa ittisa biyyaa uffachuun naannoo Benishaangul Matakkal seenuun mana uummataa Oromoo gube. Amajjii 28 2021 godina Matakkal aanaa Dibaax ganda Calleyaa keessatti waraanni humni addaa naannoo Amaaraa uffata raayyaa ittisa biyyaa uffachuun manneen uummata Oromoo fi qabeenyaa keessa jiru hunda waliin barbadeessan. Midhaan bara kana dhiyoo ooyiruu irraa gale gombisaa guutee jiru. Kaanis kuntaalaan tarraa'ee taa'u dabalatee qabeenyaa mana keessa jiru hundi humna waraana kanaan barbadeeffame. Humni addaa naannoo Amaaraa daangaa bulchiinsa isaa ala bulchiinsa naannoo Benishaangul Gumuz seenuun gocha hammeenyaa uummata Oromoo naannichaa irratti raawwate. Aangaa'ota federaalaa waliin walii galuun uffata raayyaa ittisa biyyaa akka uffatan taasifame jedhu jiraattonni. Raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi humni addaa naannoo Amaaraa kun waliin ta'uun uummata Oromoo fi uummata Gumuz irratti gocha gara jabeenyaa fi suukkanneessaa raawwachaa jiru jedhu. Yeroo humni addaa naannoo Amaaraa manneenii fi qabeenyaa uummata Oromoo gubuun mancaasu raayyaan ittisa biyyaa immoo manaa fi qabeenya gubatutti marsuun akka uummanni irraa hin dhaamsine ittisaa ture jedha maddi keenya Matakkal.